Yoo yakam jirtu kabajamtoota daatota keenya TV5 tirraa oduuwwan dhangaa sanbataa guyyaa kanaaf qabanni dhiyaanne isinitti himna. Oduuwwan TV5 ka dhangaa sanbataa guyyaa har'aa kan isinitti himu Amboruu Mashiitiin waliin tura. Deetaa Ministeera Nagaa Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'anii filannoon keenya ammas nagaa ta'uu qaba jedhan. Deetaa Ministeerichaa obbo Taayyee Danda'anii barruu karaa turree Tiwiitara isaaniitiin maxxansaniin ammas filannoon keenya nagaa ta'uu qaba jechuun addeessanii jiru. Barruu jecha lamaan quba quyyoo afaan Amaaraatiin maxxansaniin obbo Taayyee Danda'an ammas nagaa jechuudhaan lolli furmaata akka ta'uu hin dandeenye akeekaniitu jiru. Mootummaan Itoophiyaa tonuutii karaa nagaatiin rakkoo furuuf yaallu TPLF lola haaraa eegaltee jedheen duuba haleellaa qilleensaa adaala humnootiin TPLF qubatan irratti raawwatuuf akka deemu akeekee akka tures ni yaadatama. TPLF ammoo humna qilleensa Itoophiyaatiin haleelamu miidiyaalee harkaa qabdu fayyadamuun yoo himattu dubbii himaan TPLF Geetachoo Raddaan ammoo barruu karaa xurree Tiwiitara isaaniitiin maxxansaniin magaalaa Maqaleetti haleellaan qilleensaa raawwatamu addeessaniiti jiru. Akka Geetachoo Raddaa jedhanitti haleellaan qilleensaa kuni daa'imman lama dabalatee namoota nagaa irratti kan qiyyeeffate ta'uu kan himu yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa ammoo haleellaan kuni lafa humnooti TPLF qubatan irratti kan qiyyeeffatu malee namoota nagaa kan hin tuqne waan ta'eef lammiileen nagaa naannoo san irraa akka fagaatanus akeekkachiiseeti jira. Lola kaaba Itoophiyaatti dhalatee dhaabbileen idil addunyaa karaa nagaatiin akka furamu gaafachaa turuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u ta'ullee garuu mootummaan federaalaa TPLF karaa nagaa irraa maquudhaanii lola labsitee jirti eega jedheen duuba TPLF irratti haleellaa akka fudhatu addeessee turuun isaa kan yaadatamuudha. Oromiyaa keessatti dhibeen buusaa dabalaa dhufaa jiraachuun himameeti jira. Akka naannoo Oromiyaatti baatii ammajjiir bara 2014 irraa eegalee lakkoofsi namoota dhibee buusaatiin qabamanii dhibbantaa 20 dabalaa dhufuu isaa biiroon fayyaa Oromiyaa addeesseeti jira. Itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Abarraa Botoree Guddisaanii naannichatti buusaan dabalaa jiraachuu sagalee raadiyoo Ameerikaatti himanii akka turan VOA'n gabaaseeti jira. Godinaalee Oromiyaa 13 magaalota 14 aanota 65 keessatti tatamsa inni dhibee buusaa akka hantuu dabalaa jiraachuu biiroon fayyaa Oromiyaa addeesseeti jira. Gargaarsi biyya keessaa naannolee hongeen miidhamanii fi kennamaa ture gadi bu'aa dhufaa jiraachuun addeeffameeti jira. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa godinaalee hongee fi saaxilamanii fi dhiyeessan gargaarsi biyya keessaa walitti qabame naannolee kanaaf ergamaa ture dhiyeenna kana gadi bu'aa dhufaa jiraachuu addeessaniiti jiru. Obbo Arafaati Abubakar Kadir hojii gaggeessaan dhaabbata miti mootummaa Soofumar Yaaz Ende Development Organization gargaarsi lammiilee biyya keessaa taasisan gadi bu'aa jiraachuu isaa addeessaniiti jiru. Obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaan hoogganaa waajjira buusaa gonfaa Oromiyaa mootummaan gargaarsa lammii fi jedhame qindaawaa ture bifa ho'aanii kurfeessee seera haaraa baasuudhaan itti jiraachuu addeesseeti jira. Hongeen naannolee Oromiyaa godinaalee 8 keessatti mudatee beela hamaa Oromiyaa keessatti hordofsiisaa turuu isaa miidiyaaleen gabaasaa turuun kan yaadatamuudha. Kabajamoo daawwattoota keenyaa oduun keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma oduu maddeen alaarraa argannetti dabarra. Biyya ardii Eejiyaatti Adaalaa Oddoola Awustiraaliyaatti argamtu Paappuwaa Niiw Giiniin ministeera zayitii sagalee soorataa hundeessuudhaan aangeessuu himteeti jirti. Biyyi lammiilee miliyoona 9 ta'e qabdu Paappuwaa Niiw Giiniin oomishaalee biyya keessaa oomishtuu alatti ergitu keessaa 40% akka ta'u zayitii soorataarraa akka argattus addeesseeti jirti. Alergii isii haalaan dabaluun galii sharafa alaa ol guddifatuuf illee ministeera zayitii sagalee soorataa haarawaa kan muudde Paappuwaa Niiw Giiniin ministeera bunaallee hundeessuun kaabinoota haarawaallee dhiyeennatti muudde akka turte kan yaadatamuudha. Ministeerri bunaa biyyattii miilana muudameesii teessoon muummee isaa baadiyyaa keessaa ta'uun isaas ijoo miidiyaalee addunyaa ta'e akka ture kan yaadatamuudha. Pireezidaantiin Jiddugaleessa Afrikaa Faawustiin Archaageenii koree heera haaraa mootummaa wixineessuu hundeessuu isaanii addeessaniiti jiru. Riippaabilikaa Giddugaleessaa Afrikaa waggoota 9 fi waraana biyya keessatti koommataa turteetti jimaata kaleessaa heera haaraa biyyatti wixineessuu fi koreen itti hundeeffamuun addeeffameeti jira. Sababni jijjiirama heera haaraa biyyattis heerri mootummaa amma jiru itti gaafatamummaa mootummaa tokko yennaa sadaffaa fi hundeessuu waan dhooggatuu fi ta'uunis himameeti jira. Faawustii Archaagee Taawuderaanii bara faranjoota 2016 kan filame yoo ta'u bara faranjoota 2022 illee filannoo mormitoonni hedduun irratti
hirmaatan dorgomuudhaan irra deebiin pirezidaantii biyyattii ta'uun filamanii akka turanis kan yaadatamuudha. Amma immoo mootummaa tokkicha si'a sadi hundeessuuf akkaataa isaa dandeessisuu irratti hundaa'uun heera haarawaa hundeessuu fi wixinee koree qindeessuu isaas himameetii jira. Kabajamoo daawwattoota keenya TV5 tirraa oduuwwan hanga sanbataa keenya qabannee dhiyaanneef xannee jirra. Amburuu mashii ture waan nufaana turtaniif galata guddaa qabdu fayyaa tura.